Abdi. Roobsan. Nama na duuba kana akkami beeyta? Yaa sirri beekan Ahmadi. Ahmad nu jedham. Ahmad Kadir. Haga kakayyuu nu himta? Dhiifama waliin. Wallahi ani odaa nageelleetiin odaa cafooti magaalaa keessatti hin beekan garuu ijoolleellee maatii warraallee sirri beeka. Akaakayyuu hin beeku. Maatii warraallee sirri beekan manaanillee eessa akka galan obboleeyyan isaa faallee eenyuun akka ta'e hin beeka. Namoonni ganda isaa taatan hin jirtan as jala wanti isin sodaachisullee hin jiru hin sodaatinaa waan takka isin hin godhu yoo isin godhellee amma sirratti akka hin beektaa roobsan kanama hundaa caalaa amma kanama kun badaadha maaliif badaadha beeyte biyya faranjii kana koominiitii hawaasaatu jira koominiitii hawaasaa kanatti ammoo sagalee isaa kana erganii yeroo ammaa kanatti namni kun seeraan barbaadama jennaan koominiitiin mana namaa mata mataan beeyti. Namni kun biyyatti waan akkana dalage jennaan seerri biyya faranjii kun baxxaan ulfaataadha akka biyya araba baasanii miti lookeeshii ati siistama biyyaa kana keessa jiraatta waan taateef bakka takkatti afaan yakka qaamaan dalaguu miti ka afaaniin dalagde kanaan wannan nama jalaa bahuu hin dandeettu. Wanna hundi wanna irra hidhaa jira siistama keessatti amma isaa kana koominiitiin hawaasaa fakkeenyaaf amma Jawaar koominiitii hawaasaatiin quba wal qabaa namni kun qoratamuu qaba jennaaniin guyyaa har'aa bira taruu hin danda'u inni. Akkasitti muddamee kararratti bahee liivii banatee manaa badina fakkaata bar manattuu hin galleem. Anamma kanama hundaa kaamoo irra suudii kuni namni muka keessa jiraata yoo gaafa biyya gale qaban malee nama dhibaa. Kabiyya faranjii kun baxxaan hin dhibaadha waa dalaynan nama jalaa bahuu hin dandeettu bakka feete bahuu hin dandeettu bakka takkatti. Abo koominiitii wahiitu barbaachisu ka Jarman qaxxitaa viidiyoo yookaan ragaama takka bichaa erguu bichaa si barbaachisa ofii dhayxee fuutii banaa maal taate sila koominiitii nuun barbaachisu ka Jarman warra Awurooppaa takkatti koominiitiin ittiin barbaachisu. Kabiyya faranjii kun haga warra Ameerikaan jirutti itti deemamnaanin jarri guyyaa 2-3 keessatti seera jala oolan. Kabiyya arabaa kana nama dhiba malee kunniin bar nama seera harka jirti jechuudhaati waan takka balleessite bakka takkatti hin baatu qarbiis hin dhiisu uummanni faranjii qarbitti. Kabiyya faranjii akkasi kabiyya asiillee hin danda'amu jedhina nama kennatu harka walirra qaba malee muzammil fakkeenya magaalaa Jiddaa gara achi jiraata imbaasiin achi jiraata achi san amma inni haraqee faa dhuga. Kiniini faa gurgura, hashiisha faa gurgura. Kana dalaga mukaddaraa ta'uu jedhaniin wallaahi naamanii waggaan isatti murteessan akka nama lubbuu namaa balleesseeti. Biyya kana keessatti ulfaataadha. Ijoolleen amma Jiizaanii fi Naajiraanitti qabamanii ijoollee Itoophiyaa jedhanii ajjeesaa jiran sun guutuu warra waan kana dalagu. Waan kanaan himatamte taanaan hatta lubbuun teellee naftu hin duutu. Mucaasan nama achi jirutu itti callise. Namni Jidda keessa jiru isaantu itti callise. Kariyaadillee warra riyaaddutti callise malee qabamuu halkan takkan bultu lookeeshina fuudhaniitumaan osoo itti himanii mootummaa biyya kanaatti lookeeshinaan mucaa gaafa mee isin nama isintu dhiira shurxaa aanatu akkana isin godhe koottaa na fuudhaa jedhee daqiiqaa walakkaa ittiin fudhanne gaara keessaa dhaqanii fuudhuuf walakkaa siigalee namatu dhabame malee tanniin illee guursisuun basiidha garuu namni hin jiru ka. Warri waraqaa qabdullee albaatiidha guutuun isi. Akkas gaa'ela yoo jedhan maatima isaanii qaban jedhe harka duraa duubatti hidhan jedhe isaanii kaa kadhale isaantu adabaan hin guddisini fuudhaniitumaan waajira geessan hidhattoon darban haga gaafa ilmi kee galuutu si turraa waastinnaa fudhatee hidhama jedhaniin dhumate kalas haa ta'an achi. Yoo lakki maatiin kiyyaa akka miidhamu hin barbaadu ani galee isaanirraa bakka bu'ee hidhama yoo jedhe harka kennatee galee isaanirraa fuudhee maatiin gabbahee ilmaan ofii guddifachuu dhumate akkanatti malee namni hin sirraa'u. Dubbadhu. Yaa wallahi namni dabarsee wal kennuu danda'u qaba harka walirra qabuun hin barbaachisu. Kadhume lubbuu miskiinaati si galee ruuhiidha. Uummatta akka garaagarummaa hin qabdu si galee
kun Jarman jiraate kun ammoo Araba jiraate kun uummata akka garaagarummaa hin qabdu ruuhiidha nama badii balleesse kamiyyuu harka walirra qabuun hin barbaachisu kuni ganda kiyyaa kuni fira kiyyaa wanni jedhamu hin jiru immoo miskiinaati ka garaa kanatti dhufu. Ragaa maayif qoome asirratti ragaa Mubaarak Baalee jedhee namni yeroo baay'een barreessa. Mubaarak Baalee bakka inni lubbuu namaa itti ajjeesaa lubbuu namaa itti qalaa jedhe viidiyoo yoo jiraate kara keessaatiin namoota itti kennu nu jira nurratti ergaa. Miseenjara kiyya namni beeytanii yookaan namoota tokko irratti ergaa. Mubaarak Baalee bakka inni nama qalaa jedhu abbaa fedhe haa ta'u walaa si komando walaa nama dhuunfaa haa ta'u viidiyoon gandummaa keessatti hirmaatee nama qalaa jedhu yoo argitan Mubaarak Baalee fida abbaa fedhe haa ta'u abbama fedhe amma kaawwannoo ka Ahmadin jira akka Ahmad kanatti Mubaarak Baalee illee viidiyoo nama qalaa nama tumaa nama fidaa jedhu viidiyoo taargeetti yoo qabaattan ka isaallee salphaa ka Mubaarak illee salphaa ka Mubaarak illee akkuma Ahmad daqiiqaa ittiin fudhatu shaniin naqata jechuudha. Kanaaf ka Mubaarak illee yoo jiraate warri viidiyoo qabdan dharaa walirra deemuu danda'an garuu kijibu Mubaarakiin viidiyoo nagarree yeroo tokko waa'ee ijoollee Mubaarakii nu batakka waan akkanaa keessatti nagarree gamma namni argee yoo jiraate baasaa garuu hin nagarree Mubaarakii waan akkanaa kana keessatti. Enna viidiyoo sooraallee ergaa viidiyoo sooraa ka duraanii hunda ergaa sooraadha takka taaftellee amma takka ta Dubaayii tana amma geemii qabadheetti olii gad deemtu ta ilma namaa bichisiisaa baate takka sooraallee viidiyoo isii ka duraanii gagatee abdeet godhaa gad deebisaa fida hundi keessanuu jechuu yakkamtoonni tokko akka namne obboleessoo akka rabbiin kaan jaannata guuree kaan azaaba guuru sanitti obboleessoo yakkamtoota jahanname dhiibaa giddiin itti dhiibaa haa itti duuddu maa wala miskiina ficcisiisuu maali barbaachisa annaa akkasii yakkamtoota viidiyoo isaanii hunda isaanii fida akkasii haa argatu kuni du'e kalaas eenyu kasurree mataan baafadhe giddalii galee kun kalaas. Namni nama hunda dura miidhamu qaalicha kana. Adireesiin kiyya marti kenname jedha bara abbo adireesiin namaa kennamnaan rakkoo. Kenname maal Roobsaan innuu ta'uufiitiifuu kalee boolla keessa bu'ee. Dhageetta adireesiitiifuu kalee osoo suuraa takka tibichaa kennuu barbaachisa ofii dhayxee fuuti. Tallaaja keessa bule jedhanii ta'uufiitiifuu tallaaja keessa bulee dagogee buluun dhabu maal isatti? Baro mana seenii mana gabbahe osoo haasa'u mana seenii mana gabbahe. Liibiyaa wannoo Liibiyaa deebuu hin danda'u. Keessa deebi'aa gara deebu takka hin qabu gurra qabdee fuuti maal taate sila. Biyya kana dhaga'i Dr. Loobi dhageetta. Wallaahi magaalaa takkarraa kaati magaalaa takka hin dhayin esi hidhan kaardii buus hin deemtu mara kaati tikeetti ati buus hin deemtu mara sirra hidha ummanni. Faranjii jedhe sochii sochootu guutuun barra horwanni jalaa jala jirtaa bara hordoftii jalaa jala jirtaa bara inni maa booyaa jira sochii kee maal harkaa qabdi bakka takka waan barseerri waan godhu waan beekuun bar booyaa jira inni waan jira bahee hayi saree ajjeeftee baatu sheek habiibii faranjiin ammootu waanuma dallaala jedhamu waanuma waan akkanaa kana barbaaddi kokkee qabachuudhaaf eessaan arganna jetti. Kalaas kuni du'e. Kaisaa bakkan argataa tabii arabaa tana keessaatti deebi'aa jirtanii. Hundumatti kaisaa dhumatee jira inni dhumachuu isaa inni ragaa bahee jira kuni homaa wanni hin qabu sii galee. Tabii arabaa tanallee akkamtu furmaata beeyta. Maatii qofa soquudha. Ijoollee soqii argannaan hin danda'u muka keessa jiran bakka lookeeshin hin jirre jiraata namni bakka adireesii isaa hin beekamne jiraata. Maatii qabnaan ofumaan dha. Wallaahi billahi homa takkan godhan jedha waadii dawaasir taa'e. Jalbaa nama waadii dawaasir taa'e homa takkan godhan jedha akka waan seera Awurooppaa beeku ooyitee na kala jala taa'e. Kam tokko jedha. Jazbaa tokko jala kala jedha. Waan bakkuma jiru san sa'inna biyya kana jiran. Awwa wallahi seera Awurooppaati location illee sin barbaachisu ati information wabichaa waan akkanaatu jira jettee waan akkanaa namni kun waan akkanaa godhaa jira jettee information uummata akka bichaa suura isaa arginaani. Information barra miftaa information namaan osoo hin ta'in bar viidiyoo tu ta'a maal ta'a saahiba silaati. Yaa sana bichaa yeroo isaa barka sana marqoodhaa bar ka yoo jari tokko qalte lama qalaa yoo jari sadii qalte tokko qalaa ka jedhe sadii harra Abo kan ammoo kun bar waan sensitiividha waan itti maal taate sila. Biyya kanallee bar
biyya kanallee namatu dhabame malee fakkeenya nama waraqaan qabu malee wallaahi wanni gale sun natti galuuf hin fuusisaa akkam garuu warri waraqaa qabu albaatitti rabbi waraqaa kenne biyya kan albaati ka beera malee waan biraa quban qabne rakkoo akkanaa kana dhaabuu kan barbaanne sii galee dhaqaniitumaan kunoo amma jaruma muzammiliif maalii kana waan biraa lubbuu namaa baasen jedhaniin mukaddaraata jiddaan keessa namni raabsu itti gaafatamaan mukaddaraata itti gaafatamaan haraqee itti gaafatamaan kiniina itti gaafatamaan hashiisha isaa kunoo kana jedhanii suura isaa qofa fuudhanii itti gaafatamaan leeni maaliif dabalan beektaa itti gaafatamaan gahabaa dalagadhaniin beera gurgura waliigala suura ma isaa fuudhanii itti kennanii tiktooki ma isaa kana itti kennan wallaahi daqiiqaa walakkaa yoo akkam guddate ittiin fudhatu dhaqanii fuudhuuf garuu nama tun jirra ka eenyu itti fida an xiyyaafuu isaa achi fidachuuf anaa achiin na dabarsan xiyyaafuu nama waraqaa hin qabne yaa ki wanno albaati warra qaamaa qabu kana albaati akka asliinuu jedhe wallaahi albaati yaa ki sodaatina warri suudii keessa jirta warri muqiim ofiin jetta warri asitti hudduun arrii isin baafte sunniin fa jaarsota jiraami kore jira bar magaalarra maal abbaa keessanii wayita ijoolleen ilmaan akkanatti ilmaan hiyyeessaa dhumtu tetteettanii eenyurraa bakka nuu buutarre eenyurraa itti gaafatamummaa fudhattan isin beeruma naannessaa hunda keessa taan asiin baasa taan asiin galchaa xiqqoma beera hudduu qabdu nagarre ka'ee bara ka iqaamaa kun dullachillee ka akka deemullee beeruma bakka keessa takka waan biraa faayidaa takka hin qabdan beeruma fi olii gadi hin deema magaalaa keessa ka isin beektan kan huddurraa naftan ilmaan hudduu gabbaasaati dhaqaati shurta kenna maayila nu maraayyuu waliin nu duguisisaa yookaan waan biraatiin siyaasaa mootummaa oofaa jirti biyya kana keessatti jedhaati miskiin illee maal dalagataa miti dhume ta'uu fiitiifuu qabamne gallaa gara biyya. Kullee Yusuf jedha uummanni kullee Yusuf maali kullee Yusuf isin amma osoo keessa jiraatte illee amma suuraan isiin argamne akkam godhan suuraan isiin jiru. Keessa jira maaliif keessa hin jirre isiillee keessa jirti isiidha iyyuu kara dubartiitiin isiidha. Amma kullee Yusuf suuraan eessaa dhufare? Maal suuraan qabanii namni suuraan qabu maal jechuu? Kullee Yusuf viidiyoon keessatti miti harkaa sirra teettuun. Dhaga'i miifa hin jarjarin. Koppiliinki waraana qabaara. Nama hundaa nama yakka dalage hundaa ammuma finnan jedhina. Tasgabbaa dura mee komantii ilaalutti jira kullee Yusuf jedhee barreessan maal jechuun jira rangaafii gaafatu jira. Wanni adeemsaani. Nama badii dalage nama dhibballee maan ta'ani nama tokkicha seera jala oolchanii jennaaniin namni kuuwwan guutuun ofiin dhufa gijee takkatti wanni takka mijjatu. Amma ijoollee garii keessaa wanni baafnee bar keessaa tartiiba qabatee bar namni gariin obsaa keessaa akka tartiiba qabatetti beeku. Yaa ilaa kun beeka ila amma kana finnee meenu kanu ilaallatu an akka kiyyatti dirqamni narra jiru dhalataa ganda kiyyaa naannoo kiyyaa kabaalee kan kuni qabamee hudduu harree seennaan kun warri arsii silaa wal dhooysuu wal shaffanuu waan isaaniiti kun kana jala sararree walitti himna ilmaan miskiinaa tadhumtullee isaanuma ka ficcisiisu kana dhiisanii ammallee bar beerri isaanii hoo mana taa'ee an takka waa'ee gandaallee dubbadheen beeku abbaan feete quba hudduu uf darbiiti na caqafadhu mana taa'ee ka ijoollee wal ficcisiisu walitti qajeelchee ruuza haga ufittume achi gabbayee miskiina ka wal arrabsiisu takka dulloota isaanii ta'asitti umriin irraa dhume ta jalli arri'aaye ta gubbaan arri'aaye ta gara dhabde gara deemtu dhabde ilmoo dhaluu dandeenye naasuu takka hin qabdu asii mana madaamii keessa teettee dhayi ajjeesi falaqi jettee namni qajeelchu jara baasaa yoo jetteen amma muzammili makana maatuu hixeef amma gurdii yaafattee jala naarrabsiti eegi maalumaaf tuuyitee nurraa badaa isaanillee badaa yoo jetteen sin dhiisan gaarii isaanillee yoo ati guyyaa tokko inni dogongoree karaa deebisuuf waa jetteen sin dhiisan walitti likkii walitti himnunneet malee an beekaa callisee ta'a malee wallaa yoo soo dubbadde waa baay'ee dubbadde. Dinii galee wanni isaan beekan yoo ati waa dubbatte kalas garri isaan itti fiigan gara bira
Baasaatii kennaa ofirraa kunoo nuka kennaa jirru osoo obboleessa kiyya ta'e Ahmadiin kun obboleessa kiyya jedhee wannan harka irra qabuuf hin jiru. Yakkamaadha yakkamaan. Seeraan gaafatamuu qaba gaafatamuu qaba. Miskiina tokko du'e miskiina ajjeesisiise. Namni mallaqaan gargaaree cinaa dhaabbatee miskiinni akka dhumu sababa ta'e tokko isa jechuudha. Kanaan eegalla ka hafellee akka baaleetti hin baafu. Ufirraa baafnee abbaan beekee nama ilma isaanii ficcisiise beekee gumaa kafalachuun waan isaa. Kafalachuu dadhabuu waan isaa nu ittiin geenne. Tokko akka baaleetti gargaarsa walitti qabsiisuun namni ijoollee Saudi Arabiyaa mana kireessee fi nyaata raashina buusee fi ijoollee ficcisiisaa ture kana qabadha ijoolleen baalee warri baalee namni ijoolleen ta'e sirraa du'e biyya Saudi keessatti namni harka namaatti du'e yoo jiraate dhaqi mana isaanii abbaa isaanii seeraan ta'e heeraan ta'e qabadhu gaafa kan akkasitti fufaa. Ammallee roobsan ay keessa maaltu Abo ragaa laal ka akkanatti ragaan akkana sirratti bahalaan. Yaa bada ilmoo saree yoo jarri lama ajjeeftee maatti hin kennin yoo jarri tokko gurra murtee tokko gurta murtee maatti hin kennin yaa bada diqaala.